barnoota kiyya kanarraa keessatti waa'ee halluun gurraacha irratti yaada kenna. Halluun gurraachi Oromoo biratti akkamitti ilaalama yaada jiru ibsuu barbaada. Oromoon ofiifis gurraacha, waaqanillee waaqa gurraacha jedha. Halluu gurraacha Oromoon hin jaalata. Dur Oromoon kafana isaa akkan addaanne akkan daalachoofne dhadhaa dibee raawwateeti gurraachecheeto uffata. Oromoo biratti gurraachi boona, gurraachi jabeenya. Akkuma qal'inni bareeda ta'e Oromoo biratti qal'inni bareeda. Dubartiillee hoggaa faarsanii qal'oo tooyanii faarsanii qal'ummaan mallattoo bareedummaati Oromoo biratti. Gurraachummaanis immoo mallattoo eenyummaatii fi mallattoo ciminaati. Gurraachi Oromoo biratti cimina godhamee ilaalama. Halluun gurraachi Oromoo biratti kabaja qaba jechuudha. Gara gabaabumatti. Gara biraatiin immoo Oromoonis gurraacha waan ta'eef halluu gurraacha jaallatuun ofitti boonus of ta'uu keenyas hin agarsiisa jechaadha. Wanni kana kaasuu barbaade fi yeroo ammaa keessattuu Oromoota amantii Kiristinnaa hordofan biratti halluun gurraachi kuni mallattoo gaddaa ta'eeti mul'ataa jira. Oromoon hoggaa namni jalaa du'ee hookan immoo hoggaa gadda isaa ibsuu barbaade yeroo ammaa kana halluu gurraacha uffatee agarra. Oromoon illee akka walii gaddaatti illee gadda isaa ibsuu hoggaa barbaade Oromoon miidhamee namni keenya nu jalaa du'e illee hoggaa jedhanii ibsuu barbaadanii halluu gurraacha uffatanii gizee isaan waltajjiitti ba'anii too gadda isaanii ibsan argaa jirra. Adeemsi kun garuu ilaalcha Oromoon halluu gurraacha qabuu fi kabajaa Oromoon halluu gurraacha qabu busheecha yookaan immoo faallaa ilaalcha Oromooti yaanni kun jeeta fudhadha. Warri adiin halluu gurraacha irraa jibbina qabanirraa ka'aniiti halluu gurraacha kana mallattoo gaddaa godhanii fudhatanii. Oromoon garuu gurraacha ta'uu isaatii fi gurraachisa waan jaalatuuf gurraachummaa ofittis waan amanuuf halluun gurraachi mallattoo ciminaa mallattoo ofii godheetis waan laaluuf Oromoon hoggaa boonus kafana isaa daalachaa'e kan daalachaa'e dhadhaa dibee gurraachechee gurraachummaadhaan waan boonuuf haalli amma Oromoon halluu gurraacha kana mallattoo gaddaa itti godhatee fudhate kuni faallaa ilaalcha Oromootiin ta'uusaa ibsuun barbaada. Yeroo tokko kanumarraa ka'eetanii kafana gaddisaa maal kan gurraachechanii dur seera Oromoo hooboonan coonechanii jedhee walaluudhaan dubbadhee ture. Hin coonechan jechuun hin gurraachechan jechuudha. Coonii jechuun kan haagana qabu kan cululuqu jechuudha. Coonii jechuun cululuqaa jechuudha. Gurraacha jechuudha. Oromoon namni tokko hoggaa ergarame daalachaa'ee jedhaan addaate jedhaan. Addaate jechuun Oromoo biratti mallattoo miidhamuuti, mallattoo dararamuuti, mallattoo ergaramuuti. Daalachaa'u jechuun yookaan immoo addaatu jechuun. Gurraachi garuu Oromoo biratti mallattoo gabbinaati, mallattoo ciminaati. Kanaafuu Oromoon halluu gurraacha fi yeroo boona godhate itti boona malee Oromoon mallattoo gaddaa godhatee halluu gurraacha fudhatuun sirii akka hin taaneen ibsuu barbaada. Dur Oromoon kafana isaa coonii gurraachisanii hoggaa gaddi irra ga'ee miiceet daalacheechee uffataa jechaadha. Addeecheet uffataa jechaadha. Kanaaf adiin Oromoo biratti kan mallattoo gaddaa ta'u yeroo baay'ee bifa keelloo
keelloo daammii daalacha biyyee fakkaatutu mallattoo gaddaa ta'uu qaba malee Oromoo biratti kafanni gurraachi halluun gurraachi Oromoon ittiin boonaa Oromummaa isaa ibsaa Oromoonis gurraachaa gurraachummaa isaa ibsaa waaqni isaatis gurraachaa gurraachummaa isaa ibsaa kanaafuu Oromoon warri kiristaana taatanii yookaan immoo Oromoonni biraatis halluu gurraacha kana mallattoo gaddaa goonee itti fayyadamuun ilaalcha Oromootiin kan wal faallechu eenyummaa keenyas kan wal faallechu eenyummaa keenyas jibbuu eenyummaa keenyas tuffatu waan ta'eef ilaalcha Oromootiin ala ta'uu akka beekamuun barbaada. Kanaaf halluun gurraachi Oromoon madda gaddaa godhee gizee gad itti dhufe gizee fir irraa du'e gizee yookaan immoo Oromoon tokko du'e gadda isaa ibsuu barbaadu Oromoon halluu gurraacha uffatee ba'uu akka isarra hin jirree fi wanni kun akka sirreeffamuu qabu akka ilaalcha Oromoo wajjin hin deemne kabajaa Oromoon gurraachummaa isaatii qabu halluu gurraacha qabu kan Oromoon dur ittiin boonaa ture san immoo nu amma gadda goonee gurraachatti fayyadamuun faallaa ilaalcha Oromoo waan ta'eef halluu gurraachi akka gaddaatti itti fayyadamuun keenya sirii akka hin taane ilaallee waan kana Oromoon akka sirreeffatuu qabuni asumaan dhaamsa dabarsuu barbaada galatooma.